gaafin itti aanu gaafii kudha sadaffaati. Gaafiin kudha sadaffaadha maal jedha? Soodiyemiin vaalaansii tokko yoo qabaate jedha. Soodiyemiin vaalaansii Na jechuudha beektaa kuni. Vaalaansii takka yoo qabaate ayoonii atom baay'ee saalfeet jedhu immoo SO4 yoo vaalaansii lama qabaate compounding formulaan saalfeetii kana uumamu maal jedhama jedha? Akkana wal jala dabarfama. Lakkoofsi lama dhufee Na jala barreeffama, lakkoofsi takka dhaga'ee achi barreeffama. Kanaaf Na2SO4 ta'a jechuudha. Lakkoofsi tokko jala barreeffamu dhiisus tokkuma. Kanaaf Na2SO4 ta'a jechuudha. Na2SO4 kana barbaannaa jechuudha. Na2SO4. Na2SO4 maalirra jira jennaan? Caarra jira jechuudha. Caarra jira. Yes, caarra jira jechuudha. Gaafiin afuraffaadha. Lakkoofsi iddobeewwan yookiin foormulaa keemikaalaa dura barreeffamu ta'ee baay'ina elementoota yookiin moolekiloota wal nyaatan yookiin firiiwwan uumaman agarsiisan maal jedhama kan jedhu gaafiin afuraffaadha jechuudha. Gaafiin kudha afuraffaadha. Koofishantii jedhama. Lakkoofsi fuuldura barreeffamu maal jedhama? Koofishantii jennaan. Maqaan kombaawundii foormulaan isaa akkana ta'e kanaan mangadii keessaa kam jedha? Cun koopparidha. SO4 saalfeetidha. So koppar saalfeet waan jiru barbaanna. Koppar saalfeetii kan nu barbaanna jechuudha. Koppar saalfaayidii ja'aaniin ta'u ban koppar saalfeetii jedha. Caan saalfeet kopparii jedha. Dan saalfar kloraayidii jedha. So koppar saalfeet B'dha jechuudha. B koppar saalfeet jennaan. Gaafii kudha ja'affaa yoo dhufnu vaalaansiin almuuniyeemii 3 kan kiloorinii immoo takka yoo ta'e foormulaan almuuniyeem kloraayididha. Meeqa ta'a jedha? Almuuniyeemiin fi kiloorinii wal bira jira. Almuuniyeemiin 3 qaba, kiloorinii takka qaba. Akkana wal jala dabarsita. Kana booda almuuniyeemii jala meeqa barreeffama? Takka. Kiloorinii jala meeqa barreeffama? 3 barreeffama. Almuuniyeem kloraayid kennu kun akkana ta'a gaa'ii. Kanarraa eenyu barbaannaree isa akkanaa kana fayyina. Aaniin ta'uu banni ta'a. Akkana jechuudha. Caafii daanis hin ta'u deebisaan baadha jechuudha. Kudha torbaffaa yookiin gaafiin kudha torbaffaadha jechuudha. Kan armaan gadii keessaa 2H2 ilaalchisee kan soba ta'e kamii jedha? 2H2 ilaalchisee kan soba ta'e kamii? Yeroo jedhu asitti jechuudha. Maal jennaan? Moolekilii haayidroojinii lama bakka bu'a jedha. Moolekilii haayidroojinii lama bakka bu'a sirriidha. Moolekilii haayidroojinii jechuun H2dha. Lakkoofsi lama duuba jira waan ta'eef moolekilii haayidroojinii kana lama bakka bu'a liqiidha. Atomii haayidroojinii 4 jiraachuu agarsiisa. Yes, haayidroojinii meeqa jira bakka kana? 2 baay'isuu 2 4. Haayidroojinii abbaa 4. Atomii haayidroojinii 4 jira liqiidha. Caan moolekilii haayidroojinii 4 bakka bu'aa jira. Moolekilii haayidroojinii 4 bakka bu'aa jira. Moolekilii haayidroojinii 2 bakka bu'a malee moolekilii haayidroojinii 4 bakka bu'a kan jedhu kun egaa miti. So kan soba ta'e isa kami kan jedhu kanneen armaan gadii keessaa 2H2 ilaalchisee kan soba ta'e kami kan jedhu maali? Deebisaan isaa maal ta'a? Moolekilii haayidroojinii 4 bakka bu'a kan jedhu kana iddoo gora. Moolekilii haayidroojinii 2 bakka bu'a malee 4 bakka hin bu'u. Kanaaf deebisaan caadha. Moolekilii haayidroojinii meeqa bakka bu'a jennaani? 2 bakka bu'a jennaan. Moolekilii haayidroojinii 4 miti kan soba ta'e eenyu jechuudha? Caadha. Gaafiin itti aantu 18ffaan akka seera walgita hangaatti yoo haayidroojiniin giraamii takka oksijiinii giraamii 8 waliin wal nyaatinsa gaggeessu bishaan uumamuu danda'u giraama meeqaa jedha? Amma bakka kanatti haayidroojiniin giraamii isaa takka oksijiinii giraamii 8 waliin wal nyaatinsa yommuu gaggeessu bishaan giraamii meeqaatu uumamaa kan jedhu foormulicha uumannee ilaalla dura jalqaba irratti jechuudha. Foormulaa jiru uumanna. Foormulaan jiru H2O dha. Haayidroojiniin 2 jechuun egaa 2 ida'uu oksijiiniin 16 waliigala meeqa ta'a? 18. Kanaaf 18 giraama ta'a jechuudha. 18 giraama ta'a jennaan. Gaafii 19ffaa bira dhufnu malli maqaa elementoota qubee tokkoon yookiin lamaan gabaabsanii barreessuu maal jedhama jedha? Malli kun maal jedhama jennee moggaasuu dandeenya. A idda bu'ee keemikaalaa. An idda bu'ee keemikaalaa jedha. B foormulaa keemikaalaati.
caan formulaa keemikaalaati baa walqixxaatoo keemikaalaati daa hundinuu deebiidha jedha iddo bu'ee keemikaalaa jennaan idda bu'ee keemikaala maqaa elementii gabaabsanii barreessuun iddo bu'ee keemikaalaa jedhama. Ishi akkasuma gaafii digdamaffaa kan armaan gadii keessaa elementoonni keemikaalaa kan armaan gadii keessaa walnyaatinsi keemikaalaa gaggeeffamu isa kam ta'e agarsiisa jedha. Duraan dursee gaafii 18ffaa irra deebi'ee isiniif ilaaluun barbaada. Akkasitti akka seera walgita hangaatti jechuu jira gaafiin 8ffaan tuni akka seera walgita hangaatti yoo haayidroojiiniin giraamii takka oksijiinii giraamii 8 waliin wal nyaatinsa gaggeessu bishaan uumamuu danda'u kami kan jedhu giraamiin isaa wanta keessatti akka seera walgita hangaatti giraamiin hin dabalu hin hir'atus waan ta'eef jecha maal ta'a jechuudha bakka kanatti deebisaan isaa daadha ta'a. Sababni isaa wal nyaatinsa yookiin akka seera walgita hangaa keessatti hangi nis hin dabalus nis hin hir'atus maaliyyuu hin ta'u jechuudha. Kanaafuu takka ida'uu 8 beekaa 9 akkasuma ta'a jechuudha. Kanaaf deebisaa isaa gaafii 18ffaa san gara daatti akka sirreeffatanii siin jedha. Gaafii gara gaafii amma dubbachaa turreetti yoo kan deebinu ta'e 19ffaa maaliif siin jee 19ffaan aadha iddo bu'ee elementii jedhama. Gaafiin 20ffaan immoo kanneen armaan gadii keessaa wal nyaatinsi keemikaalaa gaggeeffamu isa kan agarsiisu kami wal nyaatinsi keemikaalaa gaggeeffamu kan agarsiisu kami kan jedhu jijjiirama halluu hin ta'u jijjiiramuu tempereechara jijjiiramni halluu jiraachuu jijjiiramni tempereechara jiraachuu uumamuu gaazii hundi deebiidha jedha hundinuu deebii ta'uu ni danda'a jechuudha. Halluun sibiilachi tokko garaagarummaa isaa uumachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Gaafii 21ffaan elementoota armaan gadii keessaa vaalaansii tokko ol kan qabu isa kamii jedha. Soodiyeemiin vaalaansii isaa takka koopparii yes kaalsiyeemiin vaalaansii isaa 2 kilooriiniinis dhaabbataadha. So kan 2 ol tokko ol qabaachuu kan danda'u kooppariidha jechuudha. Akkasi qabanna. Gaafii waa'ee bakka duwwaa jechoota sirriidhaan guuti kan jedhu ilaalchisee daash kan inni ibsu wal nyaatinsa keemikaalaa keessatti maatariin hin uumamu hin badus yaada jedhu kan jedhu seera walgita hangaa jennaan bakka kanatti seera walgita hangaa kan jedhamu sana jechuudha deebisan seera walgita hangaa jennaani. Gaafii 23ffaan wal nyaatinsa keemikaalaa keessatti daash gara bitaa jedha kan gara bitaa wal nyaattota kan bira bitaa wal nyaattota jettaanii wal nyaattota kan gara mirgaa ammoo kan gara mirgaatti argamu maali firiiwwan jennaanii firiiwwan jettee guutuu dandeessa. Hagara jalqabaa wal nyaattota kattaan immoo firiiwwan gara mirgaatti barreeffamu jechuudha. Gaafii 24ffaa bira dhufu humni wal nyaatinsa elementoota maal jedhama kan jedhu humni wal nyaatinsa elementoota hundaatu vaalaansii jedhama. Vaalaansii jenneeni guutuu ni dandeenya jechuudha vaalaansii jennaanii. Gaafii 25ffaa yoo dhufnu maqaan elementii tokko iddoo bu'ee keemikaalaa si'a barreeffamu iddoo bu'ee keemikaalaan si'a barreeffamu maqaan kompoundii tokko daash barreeffama jedha formulaa keemikaalaatiin barreeffama formulaa keemikaalaa jettaan formulaa keemikaalaa jetteetii barreeffatta formulaa keemikaalaa jettaanii. Gaafii akkasuma gaafii 26ffaa lakkoofsi iddoo bu'eewwan yookiin formulaawwan miila jalatti gara mirgaatiin barreeffamu maal jedhama kan jedhu miila jalatti kan barreeffamu sabskriiptii jennee sabskriiptii jedhama sabskriiptii jedhama jechuudha sabskriiptii jennee barreessina. Gaafilee armaan gadiif deebii sirrii ta'e kennii jira gaafiin 27ffaadha jechuudha. Lakkoofsa vaalaansii elementoota gaafii 27ffaan lakkoofsa vaalaansii elementoota hammattuu keessatti kennaman irraa kompoondoota uumamaniif formulaa isaanii barreessii jedha. Gaafiin Aadha maal jechuu jira gaafiin Aadha potaasiyeemii tokko ayoodiinii tokko jechuu jira. Potaasiyeemii tokko ayoodiinii tokko tokkoon kun akkuma reefu jedhee kan wal jala qaxxaamuraan jedhee soo kanaafuu maal ta'a KI ta'a jechuudha. Tokko jalatti hin barreeffamu wal jala hin qaxxaamursinaa garuu tokko barreessinus dhiisnus tokkuma. Kanaaf KI dha ta'a KI potassium iodide gaafii aati tun
potassium iodide akkana qabatanii gaafii baadhaa bira yoo dhufnu ammoo gaafiin baadhaa kaalsiyeemiin lama qabaa jedhe kaalsiyeemiin lama qaba naayitireetiin ammoo takka qabaa jedhe NO3 takka qabaa jechuun jira kanaaf wal jala qaxxaamursiifna jennee kaalsiyeemii jala meeqaa dhufa takkaa dhufa wanta NO3 kana keessatti hammattuutti gootee gara alaatiin meeqa goota lama goota jechuudha kanaaf foormulaan isaa maal taha gabaabinaan yoo barreessinu Ca hammattu gootee NO3 jechuudha akkana barreessinaa jechuudha calcium nitrate akkana barreeffama tuni baadhaa jechuudha kuni baadhaa gaafiin isuma kana caan maagneeziyemiin lama qabaa jechuudha jira maagneeziyemiin meeqa qabaa lama qabaa jedhee fosfeetii PO4 fosfeetiin sadii qabaa jechuudha jira soggus meeqa maal ta'a criss wal jala qaxxaamursiifnaan jechuudha jira kana booda maagneeziyem sadii maagneeziyemii jala dhufteeti sadii maagneeziyemii jala dhuftee akkamitti barreeffamti sirrii qalbeeffachaa deemtanii maagneeziyemii jala sadii dhufa hammattuun goota PO4 jala ammoo meeqa dhufa lama dhufa jechuudha kuni maali akkanatti inni kuni caadha jennaan maagneeziyem 3 hammattu goote PO4 hammattu alatti immoo lakkoofsa lama magnesium trimagnesium diphosphate jennee kanatti formulaa isaanii barreessinaa jechuudha. Akkasuma daan maal jedha almuneemiin sadii kaarbooneetiin lama jedhe almuneemiin sadii qaba CO3 ammoo lama qaba akkami barreessinaa akkanaa fi akkana goonaan jedhe lakkoofsi lama as jala dhufa lakkoofsi sadii as dhufa kana booda akkam gootare almuneem tu hammattuutti gootee as waan lakkoofsa sadii jiruuf jecha CO3 as keessa barreessiteet akkanatti itti bantee lakkoofsa sadii kana asiin barreessita maal ta'a jechuudha dialmuneem tricarbonate ta'a jechuudha dialmuneem tricarbonate ta'a jechuudha. Gaafii 27ffaatu akkana fakkaata. Gaafii 28ffaatti yoo kan dhufnu ta'e gaafii 28ffaa jechuudha. Walnyaatinsa walqixxaatoo keemikaala armaan gadii jechaan barreeffamaniif walqixxaatoo foormulaa isaanii barreessii jedha. Walqixxaatoon isaanii akkamii barreeffama dura kaarboonii jechuu jira. Kaarboon ida'uu aan jechuudha oksijiiniidha. Maal tahaa jechuu jira. Asitti kaarboon monoksaayiid jechuun CO dha. Kaarboon monoksaayiid jechuun CO. Kaarboonii fi oksijiiniidha. Walqixxaatoon isaa eessa lama barreeffama? Asitti kana lama barreessina. Asitti dhuftee lama barreessita. Bakka dhumate. Kaarboonii meeqa jira? Asi kaarboonii lama, oksijiiniinis lama. Asitti lameen dura kana jirtu tuni lameen asiin akkana jirtu tuni kaarbooniidhaafis ni dhaabbatti, oksijiiniifis ni dhaabbatti. Kanaaf 2 kaarboon monoksaayidiidha jennaan. 2 kaarboon monoksaayiid yoo ifa isinii ta'uu baate irraan isinii deebi'a bakka kanatti maal taha kaarboonii lama ida'uu oksijiinii miila jalatti kana lama kun ni kenna 2 kaarboon monoksaayiid akkanaa jechuudha. Walqixa jechuudha. Kaarbooniin asin lama asittis lama oksijiiniin asin lama lakkoofsi lama taananii baay'ifti lama jechuudha. Kuni aadha. Baan odiroo baas akkamitti hojjannaa? Baan ayiranii ida'uu oksijiinii jedhe. Ayiron plus ayiron jechuun Fe dha. Ida'uu oksijiin ni kenna ayiron jootee maal goonee barreessina iron oxide goonee kana barreessineeti dura kana lakkoofsa lama barreessita bakka asitti dhuftee lakkoofsa lama barreessita ironiin lama asittis ironiin lama oksijiiniin asin lama oksijiiniin asittis lama jechuudha akkan iron oxide bakka formulaan isa baadha walnyaatis keemikaala isa baadha akkana ta'a jechuudha. Isa caadha gara caatti yoo dhufne zinkii fi broomiinii jedha zinc jechuun akkana ida'uu bromine Br2 maal kenna zinc bromidein kun maal kenna yoo jenne azala lakkoofsa lama jira zinc bromide akkana jechuudha. Zinc bromide akkana nu kanna zinc bromide kana jechuudha. Gaafii itti aanee maali
sun caadha. Amma gara daa yoo dhufne daan koopparii jedha. Copper plus chlorine ni kenna copper chloride. Copper chloride yoo jennu copper chloride akkana jechuudha. Copper chloride akkasuma lama copper chloride bakka kana goonaa jechuudha. Kuni wal nyaatisa keemikaalaa isa maaliiti? Isa daati jechuudha. Akka kanatti qabattu. Inni itti aanu ajaja gaafii 29ffaati. Wal nyaatinsa keemikaala armaan gadii madaalii jedha. Tin oxide plus hydrogen it give us tin plus H2O jedha. Yeroo madaallu maal nuu kenna yoo jenne amma hammasaa madaallaa wanni nuti goonu R jechuudha. Wanni nuti goonu tin oxide plus H2 it give us maal nuu kenna? Ni kenna jennaan ni kenna tin plus H2O dha. Kana jira maal goona bakka kanatti lakkoofsa lama daballa. H2O kanarratti lakkoofsa lama daballa. Yommuu lakkoofsa lama daballu hydrogeniin meeqa ta'e? Hydrogeniin lama ta'e dhufteeti fuuldura hydrogeniittis lama dabalta. Hydrogeniin lama baay'isu lama asitti afurii bakka kanatti asitti afuri hydrogeniinis asittis afurii tiiniin asitti tokko asittis tokko oksijiniin lameen tungaa dhuftee kanaas ni baay'isti oksijiniinis lama jechuudha. Kanaaf bakka wal nyaattota jiru kana duratti maaliif maaltu barreeffama? Kun akkaataa namaan kaa'e kanatti isinii barreeffamaa jiru. Kuni aadha jennaan. Tin oxide plus 2H2 plus it give us SN ida'u 2H2O dha jechuudha. 2H2O kanuma kanaa jechuudha. Akkasi qabattu. Gara baay'oo dhufnu zinc plus oxide it give us zinc oxide kan jedhu oksijiniin as lama jira maaltu ta'a kan jedhu kana keessatti maal goona? Zinc plus oxygen ni kenna. Zinc oxide kan jedhu sanii maal goona jechuudha? Wanni nuti goonu 2 zinc oxide ta'a jechuudha. 2 zinc oxide akkana ta'a jechuudha. Fuutee asiinis lama kuusa lama keessa bakka wal nyaatis keemikaalachaa akkana ta'a jechuudha. 2 zinc oxygen 2 zinc O bakka akkanatti zinc oxide wal nyaatiin keemikaalaa akka kanatti barreeffama jechuudha. Kanaaf asirratti isin dhaabaa hedduu galatooma nu hordofuu keessaniif subscribe gochuun dagatinaa like gochuu isin dagatinaa jajjabaadhaa isin jenna nu hordofuu keessaniif galatoomaadha jechuudha. Haga sagantaa itti aantu walitti deebinutti galatoomaa nagaan naa turaadhaan isin jira.